Barattoonni baay'een yuunivarsiitii seenanii kompiitar saayinsii baradhu moo sooftiweer injiinaringii baradhu? Garaagarummaan gidduu isaanii jiru maalidha? Akkamittiin iyyuu garaagarummaa isaanii beekuu danda'a? Kan jedhu baay'een isaanii of gaafatu. Viidiyoo kana keessatti garaagarummaan kompiitar saayinsii gidduu jiruu fi sooftiweer injiinaringii gidduu jiru maal akka ta'e gadi fageenyaan isinitti. Inni guddaan as keessatti kompiitar saayinsii fi sooftiweer injiinaringiin garaagarummaan guddaan gidduu isaanii jiru maalidha? Ati immoo yoo maal dandeesse eessa galuu qabda kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Amma xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Chaanalii kana immoo subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniifis please maaloo share gochuudhaan na gargaara. Jalqaba irratti what is computer science? Computer saayinsii maalidha kan jedhu waliin haa ilaallu. Computer saayinsiin karaa gabaabaa hiika salphaa how computers think and work kan jedhu. Kompiitarri akkamittiin hojjeta? Akkamittiin yaada? Akkamittiin kompiitarri hojjechuu danda'an immoo akkamittiin kompiitara sanaan rakkoo furuu dandeenya? Deebii kana kan deebisudha jechuudha. Sababa kanaatiif maal irratti xiyyeeffata? Algooriizimii irratti xiyyeeffata. Algooriizimii jechuun rakkoo jiru tokko, piroobileemii jiru tokko isteeppiidhaan furuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko buna danfisaa jedhu. Buna danfisuun kun yookaan adeemsa buna danfisuun kun piroobileemiidha yoo jenni buna danfisuudhaaf jalqaba kana gootaa, itti aansitee kana gootaa, itti aansitee kana goota jedhee namni tokko kan adeemsa ittiin buna danfisu isinitti himu yoo ta'e sun algooriizimiidha jechuudha. Kompiitar saayinsiin algooriizimii irratti xiyyeeffata. Daataa istiraakcharii irratti xiyyeeffata yookaan daataa istiraakcharii yoo jennu daataan jira miti caasaan daataa maal akka fakkaatu irratti xiyyeeffata jechuudha. Daataan primitiiviidha moo non primitiiviidha? Daataan tokko gadi qoqqoodamuu danda'a moo qoqqoodamuu hin danda'u? Okay, gosti daataa sanaa maalidha? Daataan sun intiijeriidha moo karaakteriidha moo istiriingiidha moo kan jedhu irratti xiyyeeffata. Inni guddaan as keessatti algooriizimiin daataa istiraakchariin sooftiweer injiinaringii keessattis kan dhufudha rakkoon qabu. Garuu inni guddaan garaagarummaan jiru isa kana. Innis mathematics and logic. Computer saayinsii bifa baay'ee bal'aadhaan kan sooftiweer injiinaringii irraa adda baasu iddoo kanattidha. Baay'inaan mathematics irratti, loojikii irratti kan xiyyeeffatudha. Ammas artificial intelligence irrattis ni hojjetu yookaan artificial intelligencenis ni barata. Operating systemii yookaan siistemni kompiitara sana akkamittiin hojjeta kan jedhu irrattis ni xiyyeeffata. Theory of computing inni guddaan ammas baay'inaan kan inni xiyyeeffatu theory irratti. Computingii yookaan theoryin kompiitaraa akkamittiin akka hojjetu, kompiitarri tiraanzistariin kompiitaraa akkamittiin walitti dhufanii, loojikii akkamiitiin iyyuu gara keenyatti as dhufuu danda'e. Tiraanzistarii irraa kaatanii haardweerii kompiitaraa hubachuu danda'u irratti xiyyeeffataa jechuudha. Kanaafuu computer saayinsiin how can problem be solved efficiently using a computer kan jedhu irratti xiyyeeffata. Jechuun kompiitara fayyadamnee rakkoo akkamittiin furuu dandeenya kan jedhu. Kompiitara fayyadamnee yeroo jennu kompiitara beekuu qabna jechuudha. Kanaafuu kompiitara haardweerii isaa, sooftiweerii isaa lachuu beekuu qabna jechuudha. Eenyutu iyyuu kana jooyin gochuu qaba. Barattoota akkamiitiif mijataa? Barattoota thinking and problem solving namoota yaaduu danda'anuu fi problem solving qabanuuf baay'ee bareedaadha. Inni guddaan Maths and logic. Sirriitti barnoota maatsii kan jaallatanuu fi kan danda'an ta'uu. Maaliif theory sana irratti ni xiyyeeffata waan ta'eedhaaf jechuudha. Okay, now we will discuss about software engineering. Software engineeringiin immoo maalidha kan jedhu irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Ani barataa software engineeringii jaan ta'ee fi maybe yeroo software engineeringii computer saayinsii waliin dorgomsiisu yoom sooftiweer injiinaringiidhaaf dabse dhiifa banaa godhaa maybe sanaaf ta'uu danda'a jechuudha. Ani waan baay'ee jaalladhuufi. Okay, sooftiweer injiinaringiin building real software for real useridha. Itti fayyadamtoota sooftiweerii build gochuu irratti kan xiyyeeffatudha. Kompiitarra haardweeriin isaa maal fakkaata? Tiraanzistariin akkamittiin hojjeta? Maalidha kan jedhu irratti nan galchu akka waan jedhu fakkaata jechuudha. Dhimmina ilaallatu sirna yookaan siistama sooftiweerii tokko yookaan instruction for the computer jechuudha sooftiweer jechuun. Kompiitaraaf instructionii kennitanii hojii tokko akka inni hojjetu yuuzarii akka inni itti fayyadamu kan godhu siistama hojjettanii lafa kaa'udha. Salphaatti jechuudha. Kanaafuu kan inni irratti xiyyeeffatu sooftiweer dizaayinii. Sooftiweerii akkamittiin dizaayinii gochuu dandeenya kan jedhu. Koodingii and teestingii erga deddeebiidhaan kood gochuu hojiin keessan jechuudha. Is practical. Dhabatamaadhaan practice gochuudha. Wanta computer saayinsii keessatti theoryidhaan baratamu sana asitti practice gochuu, erga deddeebitanii yaaluu, kood gochuu, test gochuu. Koodii gootu test gootu jechuudha. Koodingii barreessu test gochuudha. Project management. Projektiiwwan gurguddaa manage gochuu. Fakkeenyaaf
Biyya keenya keessatti piroojeektiiwwan baay'ee gurguddaa jedhaman itti hoteelii irratti jiraachuu danda'a, dhaabbattootawwan akkasii irratti jechuudha. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaa Eeyirlaayinii keessatti appilikeeshiniin yookaan weebsaayitiin Itoophiyaa Eeyirlaayinii yookaan dhaabbata xiyyaaraa jira. Appilikeeshiniin kun maalidha hojiinsaa? Appilikeeshiniin kun hojii baay'ee hojjeta. Isin mana keessan teessanii tikkeettii keessan murattanii akkasiin deemsa keessan deemtan sin godha jechuudha. As keessatti piroojeektiin kun maaneej godhamuu qaba, tursiifamuu qaba, maal godhamuu qaba. Asirratti kan hojjetu xiyyeeffannaadhaan sooftiweer injiinaringidha. Kompiitar saayinsiinis ni hojjeta. Garuu fookasiinsaa lama ta'e. Sinii galee dhumarratti yaada kan quusiifan kennamu. Hundaafuu piroojeektii maaneejmentii irraa kan irratti xiyyeeffatu sooftiweer injiinaringii. Tiimworkii irratti yookaan hojii garee irratti namoota wajjin hojii hojjettanudha jechuudha. Sooftiweerii yeroo hojjettan appilikeeshinii ta'uu danda'a, weebsaayitii ta'uu danda'a. Sooftiweerii tokko yeroo hojjettanu baay'inaan hojiin isin hojjettanu tiimworkiidhaan. Fakkeenyaaf baakindii jira, firoontiindii jira. Firoontiindii jechuun wanta yuuzariin keessan yookaan itti fayyadamaan keessan fuuldura irratti ilaaludha jechuudha. Baakindiin immoo dugda duuba maal hojjeta appilikeeshinii sun yeroo isin fuulduraatti itti bubuutan kan jedhudha baakindiin. Argitanii namni tokko qofaasaa baakindii kana firoontiindii kana hojjetu hundasaa koodiin barreeffamu baay'eedha. Hojiin hojjetamu baay'eedha. Kanaafuu tiimworkii qabaachuu danda'u qaba jechuudha namni akkasii. Sooftiweer meeyinteeinansiidha. Kan inni irratti xiyyeeffatu amma. Sooftiweeriin tokko erga hojjetameeti meeyinteeyin akkamittiin gochuu dandeenya? Sooftiweer amma keenyaaf appilikeeshinii tokko hojjettanii lafa keessanii kaatanii bakka hojjetameera xumurameera jettanii biraan galtan. Sinii galee sooftiweeriin meeyinteeyin godhama. Akka inni tursiifamuuf seekiyuritiin isaanii eegama. Wanta abdeet godhamu, wanti haaraan teekinooloojiin haaraan yeroo dhufu itti dabalaa teessu. Wanti immoo booddeetti hafe yoo jiraate immoo keessaa hir'isaa deemtu. Kun meeyinteeinansiidha jechuudha. Real world appilikeeshinii yookaan immoo addunyaa dhugaa irratti appilaayi gochuu irratti kan xiyyeeffatu. Kanaafuu sooftiweer injiinaringiin akka kompiitar saayinsii salphaa'umatti kompiitara fayyadamnee akkamittiin rakkoo furra kan jedhu caalaa how do we build software that work scale and doesn't break. Sooftiweerii sirriitti hojjechuu danda'u, break kan hin goone, kan adda adda hin cinne, sooftiweerii gaarii ta'e akkamittiin hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Barattoota akkamiitiif mijata yookaan immoo barattoota eenyutu immoo sooftiweer injiinaringii barachuu qaba kan jedhu yoo jiraate ilaala. Wanta isinitti himu tokko yoo jiraate yeroo akkas jennu bakka kamiinuu jiraachuu dandeessu. Akka namaatti hojjettanii fedhii isaa qabaattanii jennaan seentanii milkaa'uu dandeessu. No problem. Don't worry about it. Garuu yoo waan akkamii qabaattan fakkeenyaaf Practical thingii wanta dhugaa ta'e addunyaarra hojjechuu kan isinii tolu yoo ta'ee fi inni guddaan team project yookaan team workii namoota wajjin hojjechuu dandeettii akkasii qabdu yoo ta'e baay'ee filatamaadha jechuudha. Ammas software developerii, app developerii, system engineerii yeroo jennu sistemoota garaagaraa kan hojjetu jechuudha. Kana kan hojjetudha jechuudha. Kanaafuu software engineeringiin karaa gabaabaa tooftaawwan injiinaringii keessatti jiran fayyadamnee sooftiweerii develop adeemsa ittiin goonudha jechuudha. Fakkeenyaaf injiinaringii keessatti siivil injiinaroonni gamoo akkamittiin ijaaruu danda'u. Tooftaa isaan achitti gamoo ijaaruudhaaf fayyadaman sana tooftaa injiinarii sana fayyadamnee immoo tooftaa sana fudhannee finnee sooftiweerii irratti appilaayi goonee sooftiweerii ittiin develop goonaa kan jedhu. Amma mee wal bira qabeessi ni ilaala. Kompiitar saayinsii isa kana yoo ta'e sooftiweerii injiinaringiin immoo isa kana. Kanaafuu garaagarummaan gidduu isaanii jiru maali? Kompiitar saayinsiin moor tiyoorii irratti fookas kan godhudha. Baay'inaan tiyoorii kan barattanudha. Sooftiweer injiinaringiin garuu moor piraktikaal. Baay'ee hojii qabatamaa hojjettu. Moor tiyooriidha yeroo isin jedhu fakkeenyaaf maatsii barattu. Maatsiin kallattiidhaan piraaktikaalii miti. Kallattiidhaan waan isin piroojeektii hojjettan miti. Maatsii irratti ni xiyyeeffata. Akkamittiin iyyuu tiraanzistarii yookaan immoo haardweeriin kompiitaraa kan jedhu sunis piraktikaal kallattiidhaan wanta nama hojjettan miti. Therefore it is what moor tiyooriidha jechuudha. Ammas focus on how computers work. Kompiitarri akkamittiin hojjeta kan jedhu irratti xiyyeeffata. Software engineeringiin garuu maal irratti xiyyeeffata? Focus on building softwareidha. Software akkamittiin ijaarra kan jedhudha malee kompiitarri akkamittiin hojjeta, akkamittiin kaappaasitariin fi tiraanzistariin maal ta'anii kana dhufu wanti nagalchu hin jiru akka jedhu fakkaata jechuudha. Ammas heavy math and algorithms. Kompiitar saayinsii keessatti baay'inaan kan nuti ilaallu algoritmiidhaa fi maatisii kan of keessaa qabu. Ammas software engineeringiin heavy coding teamwork. Koodingii yookaan immoo irra deddeebi'aan kan koodii barreessuudhaa fi hojiiwwan garee irratti jechuudha. Namoota wajjin hojjechuu akkuma isiniin jedhe. Kana of keessaa qabudha jechuudha. Inni kan biraan koorsiiwwan akkamiitu kennamu Itoophiyaa keessatti riilii yookaan dhugaa qabatamaa jechuudha. Akkuma isiniin jedhe barataa software engineeringiiti. Hiriyoonni kan kompiitar saayinsii baratan baay'eetu jiru. Jalqaba irratti akka yuunivarsiitii galtaniini
that hundi keenya iyyuu freshman irratti common course fudhanna miti that common course akka xumurree jenneeni gara department gaafa seentanu even common courses fudhattan jira jechuudha. Maybe kan university garaagara ta'ee isaan beeku garuu dirqama university that common course waan fudhattan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf economics faan fudhanna kan akka inclusiveness akka university keenyaatti jechuudha. Global trend jechuun department kana wajjin kan inni wal qabanne nus isaanis yookaan warri computer sciences ni fudhatu jechuudha. Inni kan bira database or fundamental of database kan jennu nus isaanis ni fudhanna jechuudha. Common ni fudhanna akkasuma data structure and algorithm jarri simseera tokko faarratti fudhatan kunoo gibbii keenya irratti yookaan mooraa keenya irratti dhiifama. Akkasuma nus simseera kanatti ni fudhanna jechuudha simseera lammaffaatti. Kanaafiyyuu garaagarummaan hagas mara complete garaagarummaan ta'e hin jiru. Garaagarummaan guutummaatti ta'ee fi hagas mara hin jiru. Garuu xiyyeeffannoon isaa computer science asirratti xiyyeeffata, software engineering immoo asirratti xiyyeeffata kan jennudha malee garaagarummaan guutummaatti amma kana hin jiru. Garuu wanta korreellaa fi keettoo kan jireenya dhugaa keettoo waan tokko isinitti hima. Wanta baay'ee irratti Oromoon akkasiidha. Luka lama qabaatanii fi farda lama yaabbatan jedhamti. Oromoon akkasidha dubbiin as keessatti kan natti fakkaatu. More focus gaafa gootanu more advantage benefit argachuu dandeessu. Waan tokko irratti xiyyeeffachuu gaafa dandeessan sirriitti baay'ee faayidaa argattu jechuudha. Laala computer science University Itoophiyaa keessatti waggaa 4 barattu. Freshman wajjin jechuudha. Freshman waggaa tokkoffaadha. Amma waan biraan hin jedhu yoo dabalame jedhee I don't know malee waggaa 4dha. Software engineering immoo waggaa 5dha jechuudha. Eessarratti qacaramu kan jedhu tokkoffaa Itoophiyaa keessatti dhaabbilee kanneen akka Itiyoo Telekoom keessatti akkuma nama sin jedhe fakkeenyaaf Itoophiyaa Airline keessatti wantoota akkasii keessatti qacaramuu dandeessu bakkoowwan gaggaarii keessatti jechuudha. Kana caalaatti immoo siistemni dijitaalaayiz ta'aa deema. Amma fakkeenyaaf hoteelonni reesturaantiiwwan maal ta'uu qabu amma yeroo ammaa kana gara dijitaalaatti deema jechuudha. Fakkeenyaaf reesturaantii galtanii yookaan immoo mana yaalaa tokko hospitaala tokko galtanii akka kanaan durii galmee fudhatanii waraqataan galmeessuu sun ni hafa gara fuulduraatti jechuudha. Okay, daataabeezii mataan isaa ijaaramuu qaba. Kun hojjetamuudhaaf immoo har'a humni baratu jiraachuu qaba jechuudha. Baay'ee diimandii isaa guddaadha bakka. Namoonni baay'een utuu dhufanii keessatti hojjetanillee ammayyuu humna baay'ee barbaada. Ispeeshaal Itoophiyaa keessatti humna baay'ee nama baay'ee dipaartimentii barbaadu jechuudha. Lachuun isaayyuu haa ta'u malee yoo computer akkamittiin hojjetti, transistor akkamittiin walitti dhuftee hojjetti kan jedhu more sin gammachiisa yoo ta'e computer science filadhaa. Jechuun isa kana irratti dhufuu dandeessu waan ta'eef. Garuu focus gootanii barachuudhaaf kallattiidhaan wanta barbaadan sana bira ga'uudhaa fi baay'ee muuxannoo gaarii argachuudhaa fi koodii irratti sirriitti hojjechuu yoo barbaaddu ta'e sirriitti gadi fageenyaan software engineering irratti bifa kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon irraa kana fakkaata. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaaf tura. Please viidiyoo kana hiriyoota keessanii qooduudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha nagaatti.